sababii keetiin haadha manaa koo immoo keessaa baasee taa'aadhaan dhageessee sababii sheekolii warra akkanaatiifan sababii sheekolii warra seeggaa rukutanuutiifan yaa sheekolii wallaahi rabbiini walirraa nun buusu anaa wajjin kana booddee ana nama masjiida salaachisu maallaqana nyaannaan naa baasuu diddanii sidi gale naa baasuu diddan miti rabbi fideen harkatti sin gate ka amma nam kun sheeka immooti nama 250 qaraassa amma kun jedha kun ilaala rabbi bakkatti ijoollee qaraasi man dhabneerra ana dhabana kooti immoo keessaan baasan baatama nam baasiyan immoo keessa sababii nama zaalima akkanaachu wallahi waliwana kana hojjatan ijoolleen natti himte qaraasi segedee mucaa kallale baalageenii kan gennoota namaa balleessitu jirti qaba qaraasi segedee mucaa لكي قرآن إني أستاذ بيان قرأ صوفي أنا حديث ربي قرأ مال جل مجا تعلل سجل سجل رجعنا برا واحد جنة برا كي يجرا مال باسا لوسيدان كان كريم بافتنو كوتوسا مالي لوسيدان مالي بوجي نمتن فمني ورشة مرة ربي إيرا زومي إيسا دوبارتي كراسي كانتي بابا دوبارتي فرادينا إيرا سبابا چيسه تو جنگل چا كبادا نما علمو سدي كبكون نما علمو سدي كبكون علم إسلامات وفين جدا شيخ وفين جدا إمو كسر تقول وفين جدا إذا ما دي تمو ما لي من ثلاث خاتن أنت اللي كنا مكاليسا شهادة قبتين أنت اللي نما شهادة قبتين كناف نمتي فيديو كدي بافتي مشاهدة كوكوسيفتي فيديو كندا متي يو بربادي أمريكا متي مسارا أبي جيسا جلادو بربادي جو إيسه حاجة مشاهدة كنا فوكسيفتي أتيس أوجي فوكسيفتا الله كه أنا مبي قشيك كلا إلى إنسانا بوليس سبابا أني نم مكانا بيرن جتني أفرا بلالي فشوكا بتوكفا لما فهمو warri immoo keessatti markata keessatti ijoollee kalaasisu sheekoliin guguddaan ulamaan akka namni nu amannu sheekamiin biroo akka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Manaaminiin namoonni jaallatamoon adda baasuu qabu akka warreetti keenya kalaasifannu akka warreetti keenya obbolaa keenya kalaasifannu sheekolii sahihaatii fi sheekolii immoo viidiyoo koolii adda nu baasuu qabu jechuudha. markatatti galtee piroofaayilii uffatte كيسان نقول السلام عليكم ما شاء والله وبالله أنكن نما قد جاجورا باي نمني قد نبرتين سالفة كذا نبغى كيسيزا ما شاء الله ربي ربي سرّا جالتو ميلك أنت نقول خنجر نبرة جرا فيديون لا كان نما اسم بيتا نتونا ما في ده إننا لله سبحان الله يتريبا كتجتو ربي سرّا جالتو ميلك إنرجينا جوال الفيديو ربي سترامي أنا مو سترو كنا بودي ربي نور سترين ستروا إرجع دوبارتي دوكا في الدني فوق كيسي سوتاي أنا استوكو تكون كيساني سي فوق كيسي سيجو كده سيباتك تان فيديو كيسا ولتك بتشوي كده بيجي ساتيجي نمني قدانا كنا أمانتا بالأرلا أمانتا إسلام أقبتنا فوق كجلا أقبتنا نما أمانتا بالأرلا أمانتا إسلام أتفقتي ترى إسلامنا يولكي تيمبر ترى وانسلمنا دو وانسلمنا أجا جيو ترى لكي تيمبر تا نمشين نيكنا هولي هفيتي ديرتين نسولة وفتى ديرو فينجدي مالا باقي سني دوبارتي جال تري مالا باقي سنيتين أنا سنين جلاجلا مالا باقي سنيتين دوبارتي جال تري دوبارتوني ورا جلادين تاني مو كنا أبيكا أبرتيتنو سررتك أبو بسم الله dubbi gandummaa deemaa jira dhiyaaf dubartii gidduutti akka laalutti jechuudha. Gandummaatu deemuu jira jechuudha haala kanaan. Kokkoffaa intalli kuni nama amantaa biraarraa gara Islaaminaatti dhufti tokko. Ijoolleen amantaa biraarraa warra gara Islaaminaatti dhufan guutuun jiraa miidhamtoota. Ana jedhe ulama barbaadan fidaan wajjin naasofna. Hageessanii anatu jedhe miidhamtoota baay'ee miidhamaa jiru. Baay'ee miidhamaa jiru.
hundinuu shahaadaa qabachiisee dhuma gadhiisuu malee ijoollee yeroo shahaadaa qabattee dhufte amantiin islaamaa nama ajjeesisees waa hunda sheeka fakkaatee areeda dheereffatee meeqatu amma salphina gadi baafnuunee sheeka guddaa isin jettan ka intala islaaminaa qabatte nikaasii dadheera jedhee onlaayinitti dabalaa bulu fiduu walitti gadi aanume fidee fokkisiisu akkamittiin sheekni tokko islaaminaa qabachiisee shahaadaa qabachiisee kee ofii fuudha jedhan wal fokkisiifna sheeka fokkisiisuun islaaminaa fokkisiisuu miti naa labuuku dhageessanii mucaan kun islaaminaa dheengaddareef shahaadaa qabattee gara keenyatti dhufte ustaas bayaanii wal caqacaqaa turan dubartiin dhiirri jireenya keessatti wal caqacaquun jiraannaan wal ajjeesuu fa'i jiraata dubartiin dhiiqaata sinitti mi'a na dhaga'uu diddan malee warraaf abbaa manaa gidduutti wal caqacaquun jiraannaan qilleensi hin galaa fireendiin hin galaa dhaqanii bakkee buluun hin galaa sheexanni hin galaa jinniin hin galaa dhiirri galee mana bulaa yeroo abbaan mana aaree mana keessaa ba'e dhiirri bal'ina dhaabatee jiru ol galee buluu danda'a algaa keenya obboleesso bultii kee keessatti ciqinciqiin jiraannaan allaqii adasiin jedhe obboleetti jireenya kee keessatti ciqinciqiin jiraannaan walgatanii manaa ba'anii buluun jiraannaan deemi dhiisiitii jireenya obboleetti koo anasiin jedhe waanan jedhee baqqaba nama of ajjeesee jira seenaa sinitti himuu danda'a dhageessanii amma mucaan kun shahaadaa qabattee islaaminaa qabattee ummata keenya dhugaa deeggara girri isaan ta'inaa dhugaa deeggara shahaadaa qabattee islaaminaa dhufte maashaallah rabbi sirraa jaallatu erga dhufte ustaas bayaanii wajjin jirti hadha wallolu ustaas bayaan gadi ba'anii wayyoo jedhu anta kaa ajandaa jira oofeen beeku olii gadi umurii koo jechuudha otoo jala maxxanseen beeku oofees hin beeku sana booda boo'icha kana gidduu akka waa jiru namaa galuu qaba ture walloluu addaan ba'uu jee tokko addaan boochiftee maal jettee maal jedhanii araaramanii maal jedhu kana gidduutti waa galuu danda'a qilleensa gala namichi kun siin ta'u ana sii wayyaa ka jedhu inni butaa sini galee ishi wanni taate immoo taate namtichi sheekni kaanaadaa jiru sheekni immoo keessa taa'ee markazan qaba jinni qaba jedhee kaanaadaa keessa jiru akkamitti satartanii intala shahaadaa qabattetti duuluun maali barbaachise ilmaan islaamaa deebii barbaada sanuu dhiira sanuu nama kaanaadaa jiru sanuu nama sheeka ofiin jedhu dhiiftanii intala kaleessa shahaadaa qabattee dhufte gandummaan islaamummaa keessa siin gale moo maali naa hima namni kaleessa shahaadaa qabates namni umurii isaa guutuu shahaadaa keessa jiraates hojii isaatiin rabbiin biratti dhaqee wal ga'a malee namni oggaa 50 oggaa 90 shahaadaa qabatee jiraatee islaama ta'ee jiraateef namni immoo amantii biraa keessaa hadha dhufee shahaadaa qabatee jannatal firdoosiin argachuun mala kana baranne akkamitti mucaa miskiina mucaa dubartii balleessiteetti kophaa balleessite amma dhuguma dubartiin tokko ka'ii dhaqii paantii kee baafadhu jedhamtu malee paantii baafatti amma duuti koo kanaan wal dadhabna manaafsi dubartiin tokko dhaqii paantii baafadhu jedhamtu malee biyya eessaatii jedhattee paantii baafatti sheekni inni kaanaadaa taa'ee paantii baafachiise maa itti duuluu dhiiftani erga duultani immoo maaliif namichaa wajjin ittiin duullesin maaliif isii qofatti duuluun barbaachise dhageessanii namicha sof fokkisiisaa suuraa isaan asinii fida dhahaasas naalabu shaklu warri kaanaadaa keessattuu immoo warri kaanaadaa keessa jiran hattoonni ija baasiin kaanaadaa keessa inni jarri maallaqa doolaara 25 nyaatanii abbaa abdii 10 nyaatanii nama hunda nyaatanii hanqannaan alana haadha manaa nama hatuu eegalani eenyu warri kaanaadaa keessa jiran ana sinin jedhe naalabu shaklakum dhageessanii warri kaanaadaa keessa jirtan maallaqaa maqaa ispoonsoraatiin ummata saamtanii dadhabdanii amma immoo haadha manaa nama allahumma najjinaa min alkaanaadaa ummanni kaanaadaa keessa jiru ana community guutuu na hatiya community guutuutu doolaara 25 na nyaatee taa'aa jira viidiyoo jalaan qabaan nan baasa gadi isa walirra deemna isa isin maallaqan kenninu jettaniif dhawwattanii
an biyya baqaa keessa taa'ee maallaqa waa kan itti fudhadhu anatu beeka. Naala bushak lakum. Inni si maallaqa nu saamtan qannaan amma dubartii nama saamuu eegatanii sanuu sheekni qunxulloon isaa amma sana ga'u amma harree ga'u qunxulloo amma harree ga'u akkasatti raasaa viidiyoon keenya qaqqabeera maal abbaa keetii fidda gaamma anas isaa tila telegiraamii liinkirraa guddaa dhaqaa ta'an footoo isaas cidhaan isaa isa haga fardaa ga'u sinii baasaa tu'aalek areeda kee udduu kee keessaa buqqifadhu udduu keetti kaadhu naatti badaa ishar muuxaalii maalan no akkasta likkii haadha keetti bakana booddee aanaa jechuudha kana booddee allikii sitti Kanada keessatti teessanii sheeka ofiin jedhaa ijoollee reef isliminaatti dhufte barbaaddanii sanu warra namaa dogoggorsiiftanii irraa waraabbattan isin waan aftan seetanii ana jira gaa hattuu ilmoo hattuu nama meeqa bochiftan Kanada teessanii nama meeqa bochisaartu halkanii guyyaa amma immoo daabboo hattuu eegaltan ana mata adda keessatti laxxabse dubartoonni kan aadaa keessatti abbaan manaa keessanii akka caalaan jala bartatti sagaltamni tokkoffaa hattoota maqaas bosonaatiin ijoollee nyaatanii jiru nu boochisaa jiru lammaffaa immoo viidiyoo seeksii eegalanii jiru. Dhageessanii viidiyoo seeksii viidiyoodhaan dawwalanii warri Kaanaadaa keessa jiran ijoollee biyya Arabaa keessa jiran viidiyoo uffata baafachiisanii namni seeksii barsiise dhiirota Kaanaadaa keessa jiran parsantii sagaltamni jira. Ana sirriitti ma wanni si sodaate ana sirriitti ma hattuun isin maallaqa harkaa hattan naataa jechuutu badaanna. Dhageessanii kastan sirriitti ma likkii keessan jechuudha. Imala nan jiraafan malee waan ta'e mijeeffataa jiraafan malee walitti qabee hunda kee wala maanguddoo taate wala sheeka taate wala qeesii taate wali koominiitii keessaa viidiyoo waraabamtee irratti ergamte wara balkaabaa muxxee haadha keetii qabrii keessatti salchiisa. Duuriyyee galchee jechuudha. Akkas gadi bu'ee si arrabsa jechuudha. Haga birrii koo qabattalutti. Wala moluu taate mataan sirra jiraate addeera jinnii taate addeera qussumuu taate dantaa kee qabuwan. Haga gaafa birrii koo qabattu koominiitiin edimentan jettan hattoota haadha keessanii amma birrii koo qabattanutti isin irraan bu'u haadha kee muxxee haadha keetitti mukan jechuudha. Naataa jechuutu badaa. Akkasin gubadhee sirriitti jira sharmuuxoochi. Namni guddii wayii hin jiru achi. Koominiitii edimenta keessa moluun keessan taqlaallaan na bira guutee jira. Adda keessanii qabantan jechuudha. Yoon sin dhiisee rabbiin anniisii tokko tokko keessan maqaa keessanii yaafadhee jira. Footoo keessan as deebisee muka seetti cabsa jechuudha. Qabrii keessattan ummaa keessan inniisu jechuudha. Namicha maallaqa kuwaatti atillee sisinniisu darmaanzanii kenniisu waan abbaan kee jihaadhaan yoon du'e maallaqa wala jihaadha. Amma maallaqa nu hattanii afaan qabannee calluma jennee teenyee koominiitii fayyaan koominiitiidha adimantanii keessa taa'ee wal gahii ta'aa jirra dhimma keetiinaan jedhee maallaqa doolaara 25,000 nu hatee utuu warra Ameerikaa ta'e nama gubu warra Ameerikaa nu kenneera utuu nu hatee nu gubu. Maallaqa nama inni sana hatta lanqannaan amma immoo dubartii biyya Arabaatti dawwaltanii abbaa manaa keessa namichi nama haadha manaa qabu nama ilmoo sadii qabu. Warra balkaa balaa kattira jedhaan dalaansa. Waan dhokotu ishee beekan kee ana jira kaa naggeessee argadhe amma si argadhe kaa.